waa'ee dubbachuun barbaadu ganni ati hin boo'in ati jechuun dubartii cimtuu abbaa feete warra si qeequ ana hunda keenyaa nama caalu ati jechuun nama cimtuudha ati jechuun sigalee cimina kan keetu keessa kan keessi ibsa amala qabeettiidhaati namni fuulaanii miti amalaan bareeda ati nama amalaanis fuulaanis bareedduudha nama amalli kee halaala nama harkisuudha saniifuu jabaadhu hin boo'in amala wanta qasra gabbaate imimmaan kee uummata agarsiisin warra confidence qabne warra akka keeti guyyaa tokkollee viidiyoo gabbee ummataaf sagalee ta'u miti bikka ummata ni dhaabbate bikka namni guddaa dhaabbatee hin beene warra dhaabbatu warra dhaabbannetu siqee qamalee warri bikka namni guddaan dhaabbate gabbee uumamaan nama narrabsu kanaafuu cimtuu akkuma kaleessa cimaattee ummataaf dhaabbachuu turteetti akkuma hojii keetirratti cimtuu taatetti cimtuu ta'e hojjedhu gabbee hin mul'adhu fiigi utaal fakkittiin haa gabbaatu wallaahi walii gabbaana yoo adabatu baattan jechuudha. Oromoon nuti adii dheettanii yoo wanni jechuun jirtan ta'e nuti hiriira isin baasuu dandeenya miidiyaa kana gubbaa dhaabbadhaa miciyyoorraa dhiira hundaa gabbee siqee adabadhaa dhugaa rabbiyaan waan kana caala dubbachuun barbaadu hedduu naaree wallaahi hedduu naaree waan ta'eef irraa dhaabbadhaa yoo irraa dhaabbattan. Hawaasa keenya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polisi ko be dakiiqa takka na hawaasa bakka dalagaan jira. Dakiiqa lama dubbadhee gabbu'a. Si dandaas keessa waan taate. Duraan dursa buleetitiin maakii galatoomi itti aansuudhaan obboleettitti ganni ani ganniin booyaa jirti jennaaniin mana cufee dhufee kalee ganamarraallee homa kana dubbataatiin turre. Akkana obboleessa tokkootitti ati sitti hin dhagamin ati nama hunda caalta. Akka jedhan sana osoo hin taane ati nama hundarraa ooli kaayoo qabda akeeka qabda safuu qabda dubartii miidiyaa kana gubbaarra jirtu irraayi namni haga kan kee kabaja qabu namni haga kan kee abdii nutti horee ganda keenyas kabachiisee jiru akka gandaatti illee fudhanne jechuudha. Ati bifaanis gurraachoitu keessi kan kee adi takkaa gandaan nama qooddeen beetu kutaan nama qooddeen beetu amantaan nama qooddeen beetu dhugaa rabbii yoo fudhanne nama amantaan isaa amantaa biraa ta'e masgiida rabbii ijaaraa jedhee amantaa biraa qabatee masgiida rabbiitiif dubbate muciyyoo tana qofaan arge jechuudhaan. Dhageeffadhaa hawaasa keenya warroonni jala deemtanii muciyyoo kana keeytan warroonni yeroo baay'ee jala deemtanii waan silaa namni nama isinitti dubbattee jirti ani haadha tiyya guddifadha haadha tiyya badadadha haadha tiyya fayyifadha haadha tiyya dhukkubsattuudha yoo ani jirra jiraachuu hin dandeessu narraa dhaabbadhaa rabbii jiraattee maqaa oromootiin gabbaatee isin gaafatte maal isin balleesse waa isin jalaa fudhatte moo yoo waa isin jalaa fudhattee liqiin namaa wayirra jiraate gabbaa nurraa kafalaa jira wallaahi anati irraa kafala. Yoo gartee rakkoo wayirraa qabaattan rakkoo kana nu goote jedha kanaan achitti gurraachummaa yoo taate uumaa rabbiiti namarraa buqqisuu hin dandeessu kan kee gartee kisinillee rabbitu uume kasiillee rabbitu uume ammoo gaa warroonni waan kanarra dhaabbatanii dubbatan rabbinillee gubbatti sodaadha haddaati kasii dubbatte malee boru qooda waan rabbi sii dura sii qoode hin beektu ganni yoo taate nu oli naamusoituudhaallee kabaja qabdi safuu qabdi uumaa qabdi duudhaa qabdi. Oromoo mataa Oromoo walitti qabdee deemti gabbaatee Oromoo sagalee taate ati maqaa Oromooti sagalee ta'uu fi miti maqaa kan keetiin ka biyyi badaa jirtu jechuudha. Kanaafuu ganni kabajatu malaa fi kun nurraa hin malu sila. Isiin nu kaleessa biyya namaa keessatti sagalee namaa ta'aatiin turte hadha jijjiiraa jirti jijjiirama isin irra jijjiirtu kana sila ammaddii dhaabbattanii maaltu sirraa hanqate kaleessa nuuf jecha waa meeqa taate kaleessa nuuf jecha iyyaa turte maaltu sirraa hanqatettanii bira dhaabbattan sila. Asirra wanti tokko wanti makkii atillee wanti asirra dhageet. Nama yeroo baay'ee muciyyoo tana jala deemee sii hordofu tana durallee dubbatteetiin turte. Jala deemanii gaafa isiin bakka addaa deemtu suuraa duubaan kaasu miidiyaa kanarra fidanii ittiin arrabsiisu ittiin cabsu waan kana yoo irraa dhaabdan irraa dhaaba maalummaa eenyummaa isii duubarraan jiru kan maqaa isii balleessu yeroo baay'ee akkas godhu waan kanatti yaadaniiti kaameraa jalbaa duubatti deebisanii aduu keessa dhaabanii akkasitti isii cinaa garagaltee dhaabbattee ilaaltu isii akka barbaadde dhaabbattu fidanii gara hawaasa keessatti geessuun hamilee isii cabsuu barbaadaniiti bakka kanaa isii buqqisuu barbaadaniiti jechuudha namoota waan akkanaa kana hojjettan ammallee akka nama tokkootti isinitti dhaabbatta waan kanarraa dhaabbadhaa yookaan eebalu jennee gabbaanee miidiyaa irratti isin dubbachuun keessanii nafu jechuudha. Kanaafuu ganiti ati eenyu yoo oli hamileen kan keessin cabin dubartii hamileen cabdu yoo miti ati nama jabduudha nama kaayoo qabu nama safuu qabu eenyu ol bareeda eenyu ol beed jaalattanii jibbitanitti illee ni bareedannaanillee ganniin eenyu oli. Beekumsaanillee eenyu oli naamusaanillee eenyu oli. Kanaaf sitti hin dhagamisin jechuu barbaade dabaree nama biraati laata silaa oo dubbanne laakkoinee fixuu hin dandeenyu jechuudha. Wanti isin almaan irraa kannaa fi odaa tanaa gari. Yaa akkasitti dubbadha. Tole galatuma ganni ko akkam jirtu fayyaa keessanii
Anani wanta negaddisiisaa jiru tokkotu jira. Silaa hin bitamne jennee haasofna maakinistu dubbatteetti sirriitti garuu irruma dabaleen dubbadha jedhetan. Hin bitamne adiin nun binne jennee haasofna. Slavery ofirratti maaliif waamnaan jedha. Xinnoo turtanii akkuma warri adii sun akka godhanitti mana fincaanii tokkoon fayyadamnu adda adda nufaa ba'uun keessan hin oolu. Iroonni immoo filtariidhaan baatanii dubbattanii amma footoo kannii keessanii gaafa haasoftanii sheemii xinnoon qabdanii jechuun barbaada. Kuni xinnummaa malee guddina miti. Kanaa beeku. Hin xinnaannis sammuu keenyatu xinnaachaa jira amma. Namni gurraacha addaa ta'e magaala ta'e hin kaffalamaa moo damoozii irraa argannaa moo ani araan jira dhugaa baay'een aaree baay'ee gaddeera. Amma nurraan eeggamu dhugaa akka sabaatti jarri ambiraa jettee yoo ta'e maalitti fakkaatu ture. Garuu Oromoo irratti ka'ee waan akkasii gaafa dubbatu baay'ee kun salphina. Anaaf kun salphina. Guddadhaa sammuu keessan guddisaa dubbisaa matsaafa dubbisaa baradhaa malee namni nutti kolfadha. በአማርኛ ትንሽ ደግሞ ልናገር ይሄ ድድብና ነው ስል የድድብና ጥግ ነው። ነጮች ገዝተውናል ለረጅም ጊዜ ማለት የሆነ ኮሎናይዝ አልተደረገችም ሀገራችን ብለን እናወራለን ግን ጭንቅላታችን ተገዝቶ ኖሯልና ጭንቅላትን ማሳደግ አስፈላጊ ነገር ነው። ሰሙ ከሰም ጉዲሱ ቀብቱ ነምኒ አዳቲስ ቢነጣም ቢቀላም ምንም የሚያመጣው ለውጥ የለም። ጭንቅላትን ማሳደግ ብቻ ነው የሚጠቅመው እና ገኒ እስካሁን ድረስ ስትሰራ የነበረው ነገር የኛን ወገኖች ነው ስትረዳ የነበረው አያለው የሚለቀቁ ነገሮችን መጥፎ ነገር አድርጋ እንኳን ተናግራ አታውቅም። ሰፖርት ማድረግ አፕሪሺየት ማድረግ ሲጠበቅብን ገና ለገና ፎቶ አንስቶ እያሳደዱ ሰው ላይ ሙድ መያዝ እውቀት አይደለም። ሶ ጭንቅላታችሁን አሳድጉ። ብንችል ጥሩ ነገር እናውራ። ኔጌቲቭ ነገር ከሆነ የምንረጨው አፋችንን ዘግተን ብንቀመጥ የተሻለ ይመስለኛልና ትልቅ ብልግና ነው። ከኛ ማህበረሰብ አይጠበቅም። ከሌሎቹ እንኳን ቢያደርጉት እረፉ ልንል ነበር የሚገባው እና በጣም ዋንተን ታኔ ጎተኒ ገኒ ኩባይስ ጃለን ባይስ ጃለና አኒ በኮኮቲ ባይስ ይከበጃ ከነደጊሴ አከዱበት እንዴብኔ ሆጂ ከትትፉፊ ሰበኪ ሰፖርት ጎዲ ቲሶጂን አብና ረብሲ አገርጋሩ uga ባይስ ጃለዳን ናጅራል galatoma wata ko dubatetin ba tekisho yeron na kuntida indu bataw si Jafar duran durse assalamu alaikum warahmatullah warri amanta brada sa shamar ka fune baga jiratani ammalle jirada aso wanunte wansila dubatamu ka bu makine srefu dubatte fitte yoga wantu maftate male wani dubatani nabne ganni atintala oromoti nama oromo fudalate nama oromo fudapate kalesa sarrasi hojilen ke hundinu gonso ture anduga dubacho fi atille nabi ko batte dun sidin kisifada mali fi ati janu duratis namani fi asirati oromo tana takka amantan gandan khutan gosumman takka na malale oson tahin nama oromo ko yeronif dubatu hunda galgala ganam arbo shirinsa oromo ko jechudan wallahi lasim onnerra nama dubatu ra tokkoti nama sila kabajam malef nama sila olantuma kanu fi male nama arati kesun male ni miti garu kanaga disisu nuti deronni oromo bajina beta sila si khaisatu jolman tenya tabiyaraba nuti biyaraba jirru kun ajenda fenasi dubarti tikaisu dubarti chapsu dubarti ballesu kun hojmatenya sigale yo video warabe megabasu radulun kun amal makhenya chuda kanaf mangisti to woni takalle woni se daga mati sinjirtu ati garu gubban gurajumte khaisi khi adi abba fare chala khaisi khi takkana ma takkaya chuda ilmana ma to ko ijanin le nama lale himbe kan ra to koti arras khales oromo si jalata si wolin jira si wolin fola durati rirajo kanaf woni ati sodate yo ka woni tate oromo social media
miidiyaa tanaaf boochee yookaan wanna taatu takka illee hin jirtu. Yoo ati irra isaaniif boochee bara halkanii guyyaa sirra duulanii amma maakii tana torbee kana keessa hanga fadhan takka arrabsu jiran haadhasii abbaasii nam takka osoo irraa nambisin takka gad deebitee imimmaan buusuu miti wanti takkan kanneen eef jechuu akkasii jabaachuu sirra jiraachuu qaba. Imimmaan namaa buusuun gonkumaa yuun ta'u jechuu keessaafuu hoolayyi warra miidiyaa tanaaf warri miidiyaa kun si jammar bineensa sii galee uummata ajandaa barbaadu jechuu halkanii guyyaa isaan dubartuma irratti ajandaa barbaadan dhiira akka isaaniitti hin dubbatan garuu dubartii barbaadan dubartuma xiqqeessu dubartuma cabsu akkaataa itti dubartii fageessan dubartii balleessan barbaadan jechuudha. Kanaaf mangistii xiyyaa miira keessan galanii miira keessaa bahi nuti si jaalanna namni si jaalanne tokkollee nu hin jiru. Kanuma sin jechuu barbaada hedduu takka galatoome ammallee tarkaanfiin kee fuula dura tarkaanfachuu qabda. Kanuma sin jechuu barbaada galatooma. Hedduu si jaaladha hedduu si kabaja bareedduutiyyaa fuuldurri kee ifaa ta'u wanti nama dhumarra siimu yoomillee ta'u imimmaan kee gabbaatee miidiyaa irratti hin bu'in. Osoo wanti feete osoo dhukkubsate osoo rakkoon feete jiraatte illee imimmaan kee nama hin garsiisin namni hundi namaan gammadu waan ta'eef namni hundinuu namaaf hin rifatu hundi jaa malee keessi isaa waan biraati jabaadhu shi si waliin jirra. Galatoona. Mata ranke ya salaam hundi keessanuu assalamu alaikum.